So tunisga odu achirranu ufte chukisha. Yeroo ammaa tana keessatti jiilli mootummaa naannoo Somaaliyaadhaa Finfinnee jiranii jechuudha. So Soomaaliyaan tapha dippiloomaasiidhaa ajaa'iba taphataa jirti jechuudha. Asinis Turkii wajjin nagaa qabdi, Masrii wajjis nagaa qabdi, Itoophiyaa illee kun atleast walitti dhufaa jiranii jechuudha. Waliigaltee Ankaraa booda hojii tapha dippiloomaasii jajjabaa gaggeessataa jirti. Dhufanii gaa Finfinnee dhufanii jiilli Somaaliyaadhaa wajjin haasawaa jiranii warra bitee ministrii Aleksaa jalatti koree bitee qunnamtii haajaa alaa san wajjin gaa haasawaa gaggeeffataa jiranii. Mootummaan Somaaliyaadhaa naannoo dubbii Jubbalaandii sanitti Itoophiyaan nu gargaaruu qabdiidha. Yoo dandeesse nu araarsii yoo hin dandeenye nu jidduu bahiidha malee Jubbalaandii hin gargaarinidha. Mootummaan Itoophiyaatis lakkii nuti Jubbalaandii gargaaraa hin jirrudha. Sogaa keessaas waliigaltee Ankaraa san itti fufsiifnaanis keessa jirti. Akkanumatti illee gaa karaa biraatiin illee Itoophiyaanis tapha isii gaggeeffataa jirti. Somaalee illee tapha isii gaggeeffataa jirti. Asiin Itoophiyaa wajjin akka nagaa fakkaachuu gootee Masrii duubaa naqaa jirti jechuudha. Masriin gaa yeroo ammaa tana keessatti Soomaaliyaa keessa seenuun siyaasaa Itoophiyaa ni jijjiiraa jechuudha. Beetee cinaacha laafaa Itoophiyaatti dhukkee kaasaniin Masrii akkuma beekadhu akka walii daangaa Masrii wajjin qabnutti ilaala jechuudha. Waraanni beetee Masriidhaa Soomaaliyaa seenuu jechuun almost akkuma Masrii fi Itoophiyaan walii daangaa qabnutti ilaala jechuudha. Walii hojii jajjabduu dalaguu danda'a. Itoophiyaan illee gaa akka Masrii naannoo san hin dhufne tattaafata hedduu goote wanni beetee Ankarallee dheeyxee waliigaltee san mallatteessiteef illee sani ammoo haa taatu waliigalteen Ankaraadhaa Masrii Soomaaliyaa irraa hambisuu hin dandeenye. Tuni gaa yaaddoo guddoo fiddee jirti jechuudha gara Itoophiyaatiin maal godhuu dandeessi ammoo matakka hafee jechuudha. Itoophiyaan duwwaadhaan tapha beetee gaafa Afrikaa irratti taphatame keessaa bahuudhaaf wanni takkittiin hafte wama lama hafe takka mootummaan Eertiraatii yoo akkuma Finfinnee dhaqetti jiilli kuni ammas yoo Asmaraa dhaqee Asmaraanis yoo jijjiirra jeeni siyaasaan Somaaleedhaa haata ajaa'ibaati jechuudha. Biyyoota wanyaatti hundaa'u isiin nagaa isiin beetee hundaa'u gasaayib godhachuu dandeesse. Kuni gaa moodela dippiloomaasiidhaa ka bilchinaa ka ajaa'ibaatti ta'a jechuudha. Even yeroo ammaa tana keessatti Turkiis qabatattee Masriis qabattee Itoophiyaa sossobachuudhaaf tattaafachuun isiitu gara dippiloomaasiidhaatiin tapha jijjiiruu isii agarsiisaa jechuudha. Wanti takkittiin isii hafte yoo Itoophiyaa guutumattuu tapha Somaaliyaa keessaa baasuu dandeesse Itoophiyaan duwwaadhaan baatee jirti jechuudha. Duwwaadhaan baate. Wanti takkittiin isii hafe silaa isiin goolii lamaan kana galfachuu barbaade. Tokko waliigaltee Ankaraatiin Asmaraa fi Asmaraa fi Kaayiroo tapharraa baasuudha. Kaayiroon ammallee tapharraa akka jirtu hayyamte Eritiriyaan waraana isii waan achitti ergitu natti fakkaatu silaasan godhanii Itoophiyaan sila akka malee duwwaadhaan baati. So tapha Ankaraa irratti Asmaraa qofaatu hin deebiin malee Masriin tapha deebi'uun gaa ajaa'iba. Gara biraatiin ammaas Itoophiyaan Jubbalaandii fayyadamtee hagam takka tapha san gaggeessuu dandeessi. Yoo nagee eeduu achi bikkama Itoophiyaan jirtu kana keessa Masriin dhufte Itoophiyaan maal Oromoo mana hidhaa Qilintoo geessanii miti Itoophiyaan guutuutuu Qilintoo taatee jirti jechuudha. Qaallittii fi Qilintoo Masriidhaa taatee jechuudha. Gubbaan Qilintoodha. Asmaraan Soomaaliyaan ammoo qaallittiidha. So jidduu kanatti gaa hidha ajaa'ibaa keessa jira. Yoo Suudaan itti daatan gaa Itoophiyaan guutumattuu marfama keessa seentee jechuudha. Atiin ifuma na fakkaata. Qabxii itti aantutti waggaa tarkaanfannuun
qabxii tan tuttugaa tarkaanfannu teessuma Ankaraa sanoo eenyutu qindeessee dubbiin jettu Antony Blinken ta'uun amma ifa ta'ee jechuudha. Amma dura sagantaa isinii dhiyeessin irratti waliigalteen amma aruuzni butamanii dhaqanii isaanii jenne. Itoophiyaa fi Somaaliyaa illee butamtee dhaqanii aruuzni kun aruuza buttaati malee waa aruuza wayitee waliigalanii mitiidha. Ameerikumaa dirqee ergeen malee Somaaliyaanis taphasiitti jirti, Itoophiyaanis taphasiitti jirti. Almost I think hariiroon Itoophiyaatii fi hariiroon Somaaliyaadhaa Pretoria quxulatti jechuun dandeenyaadha jechuudha. Waliigalteen Ankaraadhaa waliigaltee Pretoriyaadhaati. Dirree baatee waa wal godhuu hin dandeessu lafa jala ammoo ni taphattaa jechuudha. Akkuma ammoo wayyaaneen lafa jala taphattu Abiyyiis lafa jala taphataa jira. Ammoo dirree baanii akka duraan isaanitti kallattiidhaan rasaasa walitti tumuu hin danda'an jechuudha. Waliigalteen waan Ameerikaan European Union fi USA fi UN sponsor godhaniif. Waliigalteen Ankaraatis waliigaltee USA European Union qaamni hedduun deeggaree jiru jechuudha. Kanaafuu Itoophiyaan utaaltee keessaa bahuu hin dandeessu, kallattiidhaan Somaaliyaa wajjin wal loluu hin dandeessu, Somaalilleen kallattii Itoophiyaa wajjin wal loluu hin dandeessu. So wanni isaan takkitti godhan maali lafa jala ammoo tapha isaanii gaggeeffachuu ni danda'an. Yeroo ammaa tana keessatti tapha beektee tapha Itoophiyaatii fi Somaaliyaatti I think gara diplomaasiidhaatiin Somaaliyaan goolii Itoophiyaatti galchaa jirti. Finfinnee dhufuun isiitu waan guddoodha jechuudha. Finfinnee dhufuun isiitu Itoophiyaa gaawonni takkitti hafteef Jubbalaandi wajjinis hagam takka tapha san gaggeessiti wasseedha. Gara Jubbalaandiitiin ammoo xiqqeeshoo mootummaa Somaaliyaadhaa Itoophiyaan qunxuuxaa jirti jechuudha gama sanii. Qabxiin biraa oduun achirraa nu dhufte tabiraa tana dhufte waa'ee TikTokiidhaati jechuudha. TikTokiidhaa fi Tiraampiin akkam taatee kan jiru mootummaan Albaaniyaadhaa Prime Ministerii Albaaniyaadhaa eega TikTok irratti ijoolleen high schoolaa wal arrabsitee sanboodallee wal lolanii dargaggeessi kichuun tokko du'e booda amata akkaaf TikTokii Albaaniyaa keessatti ugguramee jira jechuudha TikTokiin. USA'n dhimma kanarratti ammoo amata tokkoof akkatti fufuun barbaadaa jechaa jirti. Yeroodhaaf amata akka jenne yeroodhaaf akkatti fufuun barbaadaa. So Tiraampiin TikTokii baanguudhaaf qophii miti ammoo tiyaadaa jira. TikTokiin billions hordoftoota hedduu addunyaa gubbaarratti TikTokii hordofaa. Inni nu TikTokiidhaan fayyadamee jira jechuudha. Dhaadheessuudhaaf gara aangoodhaa dhufuudhaaf faayidaa TikTokiidhaa hojiidhaan arkee jira. Kanaafuu malatti barbaadu jira jechuudha. Haa taatu akka Prime Ministerii amma muummeen qondaalaa amma beektee abbaan gadaa amma abbaan baalliidhaa kan Albaaniyaa ibsetti TikTokiin China keessa jiruu fi TikTokiin addunyaa gubbaa jiru adda addaadha. TikTokiin China gubbaa jiru dubartiif beetiif qulleessituu fi nama wal arrabsuu fi hokkarri tokko illee hin jiru. TikToka wanni itti fayyadamaniif waa'ee barnoota qayyabachuudhaafidha. So barattoonni wanni hojjaasoon waliin qolachuudhaaf qayyabachuudhaaf itti fayyadamaa jirani. TikTokni China miidhaan jiruudha fayyadaa jira. Addunyaa taan biraa ammoo ijoollee balleessaa jiraadha. Kanaafuu addunyaan itti khasaaraa jirti. Chaayinaan maallaqaas itti harkatteeti biyya keessatti ammoo dargaggeessa isaaniitii fi qeeroof qarree isaaniitti waa barsiifataa jirani. Wanumaan guddoon Albaaniyaan saaxilte yoo jiraatte maaliif TikTokiin Chaayinaa keessatti beektee safuu tiksee addunyaa irratti ammoo maalii fi beektee badii babal'isaa gaafii jettu gaafii jabduudha. Yoo Tiraampiin ajandaa kana kan kaasu taate maybe fuulduratti haalli TikTokiin itti fayyadamnu amma itti fayyadaman jijjiiramuun isaanii mala tanaasaa ganaa biraa kun. Oduun maayyiidhaa tomaan reefuu isanii tuttuqee taanta waa'ee
teessumti finfinneedha tan beeytee mootummaa Itoophiyaadha Toobiyaatii fi Soomaaliyaa jidduu jiru hagamta kagaa wal hubannoorra waliin gahanii waliinu arkuu teenya marii jajjabduura jiranii gaa ibsa isaanii akkuma nugeetti isan hubachiifna. Jubbalaandii fi federaala jidduu gaa lolli akkuma itti fufee jira. Lola sanillee gaa Jubbalaandiin olaantummaadhaan itti fufaa jirti. Mootummaa waraanni mootummaa Sheekh Mahmud Sheekh hin dandeenye jechuudha. Mootummaa federaalaadha. Jubbalaandii dura dhaabbachuu hin dandeenye. Jubbalaandiin dhukka irraa haasaa jirti. Godaansiftee jirti waraana federaalaadha Jubbalaandii keessa. Akka lafa dhiitaa agartuu jirtan kun keessa irra guddaan isaanii warra beetee liyyuu poolisii Itoophiyaadha. Taabiyyiin qawwee lafa kaayaa jennaan baqatanii akka faannoon gaara seenteetti faannoon liyyuu poolisiidhaatis taan Somalilaandii keessaa hokkara uumaa jirti. Taan ammoo Jubbalaandii keessaa Somaaliyaa keessatti hokkaraa jirti. Ilmaan ayyagaa sagantaa teenya tarraa asumarratti haa xumurannu. Hagaan waliin turuu keessaniif galatoomaa. Shabboo miidiyaa hordofuu barbaaddan yuutuubiin gubbarra jira. Irra deebinee baga ayyaana Kirismasiidhaatii isan geessan jenna. Ayyaana nagayaa kan gammachuudha. Akka isanii tonu isanii hawwina haga qophii kana fakkaattu waliin dachaanutti ka nagaa waaqaa keessatti raa. Thank you.